saddeet barataan kutaa afuran baradhaa godanyaan qabayyuu ture. Ogaa umuriin kee waggaa 17 guutuu seera akka biyya keenyaatti qalama saraa xiqqifannee waggaa tokko teenye. Waatti deebina. Sagalee ishii hunda isaatti deebina garuu waan isin gaafadhu tokkotu jira jechuudha. Dura afuran baafadha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kaakuu YouTube akkam jirtu nagaa keessanii. An baay'ee nagaa kooti mudannoo ajaa'ibaa tokko siniif ittiin dhufe jechuudha. Osoo jechuudha abbaan manaa keessanii kan seera qabeessaanii isin fuudhee jiru egaa dhiistanii gara biyya ormaa yeroo deemtanitti maatii kee maalumaaf gargaartaa waan guddaa gargaartee miti baay'ee haadha sanuu haadhuma keetu haati kee birrii wayisi gaafattee ati immoo maallaqni kee abbaa manaa kee harka jira waan hunduus harka jira ta'ee mee birrii hamma kana haadha kootii kennii jettee haadha baay'ee yeroo sana namichi kuni abbaan manaa kee yoo silolee maatii keen gargaariin eenyumaaf humaa hin godhiini jedhee osoo silolee maali murteen mataa kee maal goota namni baay'ee waanuma xiqqoo irratti wal dhabaa jechuudha. Mee gara sagalee ishiitti haa deebinuti booda irratti haasofna mucattiin haasaan shiyyuu miskiina tokko baay'ee tokko nama azansiitti ijoollee wayi sagaleen ishee jechuudha akka ijoollee namatti tola. Xiqqishuu wayii natti bakka. Qalama saraa xiqqifannee waggaa tokko teenye dargiidhaan wal fuudhee wanne ji'a jaabichaan bira taa'ee dhufe. Ji'a jaabichaan bira taa'ee dhufe sargiidhaan yaanee samaanaanaa godhee akka seera biyya keenyaatti ji'a jaabachanii jiraadhee dhufee waggaa 3 muluu biyya kana erga dhufee waliin jijjiiramne waggaa 3 muluu hojjadheen isumarratti maallaqa ergaa ture silaa nan ollaan irratti banee mootii abbaa manaa kootii asamaanati waan ta'eedhaan waggaa 3 muluu birrii irratti ergaa ture waggaa 3 booda immoo maatiin kiyyaa harka qalleeyyiidha waan ta'eedhaan inni maatii koo gargaaruu maaliif maatii kee gargaarta bakka akkuma maatii kootii qarshuma Itoophiyaa qarshii 2,000 qarshii 3,000 akka maatii kootii kennuuf hin barbaadu jechuudha. Maatii kee jijjiiruu biyyaa baatee ana jijjiiruu waliin jijjiiramuu biyyaa baate malee naan jedha. Sababa sanii maatii kiyya birrii tokko kennuufi didee naan immoo ani maatii koo lakkachuudha gaala kodii kuna wayyadee sababa maatii haadha koo birrii 2,000 dhoowwateenaan wallollee waggaa 2 muluu odoo waliin hin haaseen. Waggaa 2 muluu odoo waliin hin haaseen yookiin ana filadhu yookiin maatii kee filadhu naan jedhe. Isa biraa wallollee achuma maatii kiyya. Ani maatii kiyya filadhu malee siif filadhu jedhanii achuma wallollee waggaa 2 muluu odoo waliin hin haaseen turre achumaan waggaa 2 booda kana keessatti jaarsa maraa 10 wal argaa. Akkana walitti deebinuudhaan naan jaarsa haadha siin ergaa boru siin ergaa maatii kiyyatti jara keenya guyyaadhaan deebisanii amma immoo akka biyya keenyaatti namoota gurguddaa ergee akkanan isatti deebi'u akkana wajjiniin amma kanaan booda yookiin dhuftee samaanaan irraa buustu akka ortodoksiidha waan ta'eedhaan gaala irratti dhaabuun hin danda'amu waan ta'eedhaan. Dhuftee samaanaan irraa buustu yookiin immoo natti araaramtee nama gurguddaa ergaa jira. Anarra duraan naannaan bolokii jalaa kaasee waliin haasaa jira. Wal maallaqaa siin hin gaafadhu kootutoo bultii keenya duraan itti deebi'i naan jedha. Innaa maal gorsitanii asii? Maal gorsitanii isin sagalee ishee dhaggeeffattaniittu? Nama ijoollummaadhaan wal fuudheedha jechuudha. Ani kutaa 4 baradha jettee yeroo sana. Ijoolleen kun biyyatti kan wal fuudhanii maatiitu wal fuusisee isa booda kaatee biyya arbaayyuu deemtee ji'a 6 malee faana hin jiraanne jettee yookaan waggaa 3 qulqulluu maallaqamuu isuma irratti ergitee haa ta'u gaa namni adeemsa keessattuu osuma mana qabuyyuu even biyya arabaa dhaqxee miti. Anumti kunu manuma as Itoophiyaa keessa jiraadheeyyuu waan an danda'u jechuudha waan danda'u tokko
osoo haadha kiyyaa godhee yookaas osoo ni obboloota koo waan tokko barbaadanii godhee fi kun dirqamadha jechuudha. Waan gaa'ela nama diigsisu miti, garuu waan guguddaa haadha manaaf abbaa manaanii osoo waliin hin mari'atiin yookaas dhoksaadhaan wanta gargaaramu waan godhamutu yeroo tokko haadha manaaf abbaa manaa walitti buusa malee waliin mari'atanii maatii gargaaru, maatii isaa gargaaru, maatii ishee gargaaruun waanuma jiruudhas dirqamadhas. Hin dandeessa taanaanii si danda'ama taanaan atis maatii isaa gargaarte, innis maatii kee yoo gargaare, wal faana maatii walii yoo gargaartan homaa rakkoo hin qabu. Kun immoo haadha birrii 2,000 waan dhoowwateefini waggaa 2 oodee jetti, waggaa 2 addaan gallee jetti gaa. Sababii kanaatti lolli guddaan kan uumame, innis jaarsa warratti ergaa nattaa araaramtu jedhe achiin yookaan immoo dhuftee samaanaan irraa haa buustu jedha. Maal gorsituu dhugaa waaqa, namoonni akkasii dhiirri akkasiis jira. Ana filadhu yookaan maatii kee filadhu jechuun maal jechuudha? Mee maatii ofiitii ala akkamitti jiraatama? Ana filadhu jechuun maatii rijeekti of keessaa gootee nama sana faana jiraata akkamitti hin danda'ama? Tu warri kee jiranii, tu haati abbaan kee jiranii jechuudha. Kanaafuu namichi kun maallaqa ishee waggaa 3 sana bareera, mi'eeffateera, isas fayyaddeetti. Mucaan kun immoo sababa kanaan aartee erga bilookii isa gootee daandii ishee irraa jal'ifatteetti, maallaqa ishee isarraa jal'ifatteetti. Kanaaf jaarsa guura, waan biraati miti. Kanaaf jaarsa guura, koottu samaanaan irraa buusi kan inni jedhus osoo dhuftees kallattiidhaan samaanaa akka isheen isarraa buustus hin godhu jechuudha. Waan fayyadamu tokko barbaadeera. Namni akkasii dhugaa waaqa, namni maatii kee hin kabajne, keessattuu haadha keef kan hin naane immoo siifuu hin na'u jechuudha. Haadha kee kan hin kabajne, haadha kee akka haadha isaatti kan hin jaallanne, rakkina haadha kee irratti kan guddaa ishiiti, dhimma ishiiti jedhu taanaanii sumaafuu yaadu jechuudha. Namichi dhuguman siin jedha, dhugaadha bara. Na yeroo baay'ee haadha keetii yaada taanaan namni suni abbaan manaa kee si jaallata taanaan, si kabaja taanaan, sirra darbee maatii kee jaallata, maatii kee kabaja. Keessattuu immoo haadha kee baay'ee leellisaa jechuudha. Yoo si jaallate, yoo si kabaje. Amma maatiin kun waan balleessaa tokkollee hin qaban akka an ilaaletti. Gidduu haadha manaaf abbaa manaa waan seenanis hin qaban akka himannaatti. Waan nama tokkorraa barbaachisu, waan dhala tokkorraa barbaachisutu akka hin raawwanne taasisaa jechuudha namichi kun. Kanaafiyyuu meesi maal barreessitaniif mucaa kanaaf maal jettuun? Dhaqxee galtee isatti araaramti moo galtee samaanaarra buustee jireenya ishii jiraatti moo akkamidha? Warris immoo ammaas gidduutti warris baay'ee itti qabamaniiru nama kanatti. Kanuma isheen hojjettu, kanuma isheen dadhabdu, kanuma isheen biyya Arabaatti dadhabaartu, kanuma isheen humna ishii dhorkataa Arabaa izawee warra ishii ka haadha ishii deesse sana, haadha gatii baay'eetti baaste sana, haadha cubbuu irraa qabdu sana, sanuu qabeenya isaa immoo miti bara. Isa ofiisaa hojjete miti, birrii isaa miti, akkaawuntii isaa miti. Isa isheen hojjette, isa isheen dadhabde dhorkachaa jira. Kanaaf maatiin illee itti qabamaniiru, warri ishii illee itti aaraniiru, jibbaniiru jechuudha. Kanaaf mucaan kun immoo warra koo dhabuurra si dhabuuyyuu naa wayyaa jetteessuma xirriggootee jechuudha waggaa 2. Amma immoo bilookii irraa kaastee faana haasaarti. Garuu murteeffachuu wallaalte, murteeffachuu dadhabde jechuudha. Kanaaf yaadni nama hin deeggara. Yaada ofii ishii qabdi, garuu yaadicha qabdu sana kan deeggaru yoo argatte yaada ishii sanatti fuftii jechuudha. Meesi maal barreessitaniif? Ani waan hin jedheerani as keessatti isaa ta'eera. Waa'ee dhiira, waa'ee abbaa manaa, waa'ee jireenya gara fuula duraa asuma dhiyootti ilaalamuu hin qabu. Ganaadha ishee waan ta'eef durumas ji'a malee faana hin jiraanne sirriittuu waa'ee isaa hin barre isheen. Yeroo sanas ijoollummaadha jarri, isheenis ijoollee, innis ijoolleedha. Waa'ee achi fageessanii waa'ee gaa'ilaanuu sirriitti hin deemne. Isheen 4 hin baradhetti, inni 8 hin barata jettee lachuu ijoollummaadhaan walitti dhufanii waan wal beekan hin qabanii. Isheen illee sirriitti waan beektu hin qabdu. Jireenyi immoo saafetu caala. Isa gara fuulduraa ganaa waliin jiraatan, ganaa waliin dahan, ijoollee guddisan, gara fuulduratti isa adeeman sanatu caala. Yeroo ijoolleen dhufan
dhufanii ijoollee guddisuu irratti adeemsa kanaan kan jireenyiyyuu tilmaamamu achi keessa yeroo seenanidha. Waa'een nama sanaayyuu kan baramu jechuudha. Waa'een abbaa manummaa sanaa fi haadha manummaa sanaayyuu kan baramu ijoolleedha booda erga ijoolleen dhalattee namni sun dhaabbiinsa isheenoo dhaabbiinshi yeroo sana murtaa'a. Garuu hamma sanaatti hundumtuu humaa rakkoon hin jiru waan ta'eef akka barbaadde isheenis hin utaalti innis hin utaala rakkoon hin jiru waan ta'eef akka fedhe jiraatu. Erga ijoolleen dhufanii booda garuu rakkoo baay'ee jira. Ijoollee guddisuu baay'ee jira. Innoo akkam ijoolleen erga dhufanii amala jijjiirratamuu hin jijjiirratu. Mana isaaf hin yaadamuu yaadu. Isa duraarra ol deebi'amuu gadi ba'a yeroo sana jechuudha. Namni kun immoo osoo amma kanaanuu akkas erga hidhuu jalqabee ishee akka kanatti maatii kee filadhu, maatii kee irraa bahii, maatii kee jijjiiruu dhaqxe, ana jijjiiruu of jijjiiruu dhaqxe ergi jedhee isuma ishiin hojjettuun murteessuu erga jalqabee booda maal godha? Booda hoo tarkaanfiinsa akkam ta'atu nama yaaddessachu isa jiraatame osoo hin taane isa gara fuuldura jiraatamuuf mariin kun jechuudha. Meeshaan maal isinitti fakkaata? Ofii keessan nuti waan akkasii isinirra ga'e akkam gootu? Nama kana akkam gootu?